sagalee ta'aa jiru sababiraati. Maaliif ta'anii jechaa hin jiru ta'uu ni danda'an. Garuu sababni ta'u jira wanni duubaan jiru wayitu jira. As biratti istiinki gootanii laaluu qabdan. Isini galaa miti. Akkanumatti asirratti tattaa'uun qabnu. Baay'ina keenya wanna galaana taanee fi uummanni Oromoo galaana wanni jedhamee fi bishaan galaanaa taanee osoo hin ta'in heddummina keenya ibsachuudhaaf kan galaana taane. Galaannummaan keenya kara jiru bika jiru walitti gaccinne uummata keenya beela jiru kana yoo bishaan itti qabne uummata beela jiru kana waan nyaanurraa itti waan qarshii maaliif waarra qursii yoo nyaanne hiraata isaaniif olchuu qabna uummata keenya. Isini galee miti. Kuni seenaa badaadha. Seenaa badaadha kun yoo arra kaanee hin iyyanni beela keessaa hin baasin uummata keenya seenaa badaatu jaarraa 21ffaa keessatti seenaa badaa galmaa'u deemaa jechuudha. Uummanni Oromoo beelaa hin dhumne. Seenaa kanaatis hin qabnu nuti. Seenaa kana keessa uummanni yoo nuti callisne seenaan nutti galmooyti. Akka seenaan nu yaamne akka seenaa irratti hin baaneef uummanni Oromoo gamana kaabaa fi kibbaan bika jirtani biyya alaatii biyya keessa hirmaattanii waan kana irratti uummata kana beela kana keessaa baasuu qabna. Uummanni guyya guyyatti dabalaa jira. Uummanni guyya guyyatti beelaa jira. Uummanni guyya guyyatti dhumaa jira. Isin hin galu numa iyyina jechuudha. Asirratti daansii dhiisa. Asirratti guyyaa takkaaf mee guyyuma takka if qabaa saba keessan kanaaf jechuudha. Ni duuta isa wanni ittiin guyyuma takka illee uummata keessaniif if qaba yaa Oromoo kiyya. Waa'ee mootummaa kana booda mootummaa gaafannee iyyine mootummaan rakkoo biraa qaba. Uummata tuffata. Uummata Oromoo tuffata. Bikka biraa ni gargaarsisa jechuudha. Uummata kana ni tuffata waan ta'eef uummanni Oromoo bikka jirtanitti iyyaa nuti waliif ni geenya yoo iyyinee waliif dirmanne nuti bar ifi nyaannee bar ganda biraa nyaachisu jira ni beeytanii miti. Oromoon barii ibbira kuteeti ganda biraa nyaachisna ibbira kunneen saba biraa warra nyaachisnu nuti har'a warra beelee akkanatti dhumuu miti. Seenaan illee seenaaf okkotaa ta'uu deema. Sanumaafuu lafaa kaa bikka jirtanitti qursii yoo nyaatan hiraata uummata kanaaf olcha. Bikka jirtanii biyya keessa biyya alaa goofandimiin banamee jira. Goofandimiin banamee akkaawuntii kiyya tiktokii kana jala seentanii jala kaayeetiin jira weebsaayitii jala kaayeetiin jira. Achirra gaseenaatii warroonni biyya alaa keessa jirtan uummata kana bira qarshii qabdanii maa qarshii 50 taane maa 20 taane gargaara yaa saba keenya wal bira haa dhaabbannu waliif haa iyyinu. Uummanni kuni dhugaa dararaa keessa jira. Hangafni Oromooti hangafa Oromootaati. Isin galee warra gadaa leellisu akkana gisee ta'u garaa nama balleessa wallaahi alazim. Hedduu garaa kana caala wanna garaa nama balleessu takka illee hin jiru jechuudha. Hangafni Oromoo gisee akkanatti lafarraa dhumu bishaan waan dhugan daban waan dhugan waan akka laagarra buufatanii jiru. Soomanaa dhufaa jira. Soomana kana akkamitti soomanan mee na himaa miyaa uummata koo. Gara keenyaaf gisee hundumaa yaadaa ool. Miidhagdu seensa. Kooseen. Anti yaafu dubbachuu dadhabe laagaan koona dhukuu jira waan ta'eef hanga xiqqishoonni jokkottu miidhagdu. Yoo maakitiyaa. Baga nagaan dhufte yoo jaartu baga dhufte. Baga nagaan naayittan akkam nagaa fayyada. Jira alhamdulillah. Fiinam bisne maaki hunda dubbattee jirta rabbiin guddaan argitee uummata fiitiif rifatu rabbiin waa godhuuti. Sabni Oromoo guddaadha akkuma jettee sabni Oromoo galaana. Ammoo yeroo takka waan gari laafisnee laalla waan akkana kan laafisnee laaluu hin qabnu. Tunu ammaan tana wanni isiin akkanatti guddattee sadarkaa dabartee fi osoo silaa guyyaa jalqabaa waan kana haafnee akkanatti social media tanaan qabanne yoo na'u wanti hedduun taasifamee jira jechuudha. Kanaafuu rabbiif jecha akkuma guyyuu irra dubbataa jirru ni dhageessanii uummata kanaa habaraarruu lubbuu isaanii habaraarruu ramadaanni dhufee jira. Wallaahi ammaan tan ka'e mataan na dhukkuba. Halee guyyaa guutuu wali akkanumatti guyyuu boo bakka mataan kiyya fayyanaan qabu argite. Kanaafuu obboleeyyan kiyya baatiin ramadaanas dhuftee jirti, baatiin khayrii dhuftee, baatiin ibaadaa dhuftee uummanni keessan kooppiidhaan godha. Uummatii akkanatti waa'ee sabaa gisee asuun godha obboleeyyan kiyya. amma
nuti akkanatti waa'ee beelaa dheebuu guyyaa keessa irraa haasa'uu jirra. Baatiin khayrii baatiin ibaadaa dhuftee jirti. Ayyee uummatni ammaan akkasitti dhumuu jiru baatii ramadaana hakkamaa ta'u. Maaliin moo isaanii nyaachisa? Maaliin soomana kan ittiin hiikkatan? Maaliin itti faxaran obboleeyyan deemee rabbiif jecha waan xiqqoo qabdan. Xiqqoo taanaan guddoo taanaan hin tuffatina. Wallaahi maafi doolarii 5 hin ta'in. Shanaantu yoo walitti buufamtee namni 10 walitti buusee hagamtaati. Tanaafu rabbii jecha walitti hin callisnu alagaanuu baatee akkanatti iyyuu jirtiiti nuti illeen haa iyyuu nuti wal bira haa dhaabbannu. Maakiin isanii keettee jirti akaawunticha goofannee isanii keettee jirti. Maakii teelegiraamii kan keetisuu carraa akkatti ilaali akaawunticha qabiyyarra banamee fi zeeliif kaashaappii illee seergeetiin jira. Teelegiraamii kan keerre. Ookee ayyee ammallee warri akaawuntii barbaadde maaliif asirratti namni dhugumaan saba kana bira dhaabbachuu barbaade dhugumaan uummata keessan bira dhaabbachuu barbaadanii keessan dhuftanii na gaafachuu dandeessanii akaawuntii ijoolleen Booranaa bante waan jiruufi akaawuntii san isiniif kennaa isin immoo risiitii eega galchitan booda natti galchitanii risiitii san immoo ani isaaniif ergaa jechuudha warri natti dhadhiyaatan wal gurmeessaa nama 5 nama 6 gurmeessaa nama takka qofa osoo hin ta'in nama 5 nama 6 nama 10 akkana wal gurmeessaatiin ifumarraa walitti qabaati. Akkasitti akaawuntii isiniif kenna akaawuntii irra galcha. Warri biyyaaraa keessa jirtan immoo amalee irra deebisa goofandimii banamee jira. Goofandimiin immoo piroofaayilii kiyya jala jira. Akaawuntii tiktookii jala seentanii argachuu dandeessa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta nagaa? Tokko lama jedhee waamuun alhamdulillah. Namoota kuma soddomii afur dhuftan namoota dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa faataa warri dhufes warri hafes hundiyyuu ilmaan Oromoo hundi injifattaniittu hundi ilmaan Oromoo warri biyya jirtan warri eessa hin jirtan warri qabaattanii kennitan keessattuu warri dhabdanii immoo ya hayi taate gruppii ni jirtu wani koime gruppii telegiraama tokko anama linki gaazera tokko kaayidee ki ammas deebisee kaa'uu danda'u nama tokkoon wanna achirratti gruppii takka banneetti linki telegiraama banuu qabna kan namni achi seentaniiti wanni fudhatan koime haala mijeessineetti anaatti miidhagduuni miidhagdu telegiraama gruppii badee jirta. Telegiraamii hin banne garuu banuunis ni dandeenya. Akkam goonanii beekta amma telegiraam gruppii ni bannaati. Gruppii sana keessatti gruppii suni firii ta'uu qabdi. Piroofaayilii kana keessa piroofaayilii jala keessa namoonni immoo waan biraa haasa'u osoo hin ta'in wanna biraa haasa'uu ni barbaachisu voisii ni barbaachisu achi gubbarratti wanni kaayyama akaawuntii kaayyama akka seentanii akaawuntii san fudhatanii eega galchan booda gruppuma san keessatti wanni darbitan jechuun maali gaa maqaan risiida galchitan achirratti walitti qabalas yaa achitti seensaate akkasitti nama 5 nama 6 wal qabamaati midhagduu baniiti profaayila kee jala godhi namoonni immoo dhufeettiinidha si jala seenannee akka fudhatan goonaa jechuudha kara daliilaa wanta dandeettii goona innis abshir koleetiin jira hayaate akkas policy waan biraas barbaadan kennaaf akaawuntii biyyaatiif tanas profaayilii xiyyaa tiktokii kan irra yoo tuwitan ni argitanii jechuudha akaawuntichi achi jira suuraalee bak viidiyoo adda addaati illee itti dalagee jira soo yoo argitan iskiriinshootti godhuu ni dandeessan akkam jirta bakka akka godhamee akkas godhamee karaa dandeenyu namni hundi waan danda'u haa godhu waammanni hedduu takka rakkoo guddaa keessa jira lakkoomsa wallaahi ani akkamitti hedduu takka garaa nama balleessa wallaahi bayaan dubbadhu waalaikum salaam isaaq bagana Thank you so much. Yaada bareedaa akkanaa jirtanii mootummaan kar tokko beela kana ilaalcha siyaasaatti ilaalaa jira beektaa isaaf gaaffii kan beektaa bakka kanatti hirmannaa dhabee jirudha. Hawaasni
Isaatu akkana warri gargaarsa fedhanii jawaarillee akkaawuntii maxxansaa jira. Hayyoonni keenya hedduu maxxansaa jira. Achi deemtanii sirraa gargaaruu dandeessu. Garee warri hin qabne jechuudha garee. So kanafi Oromoo hangafa keenyaatu beelee marti keenya waan qabu akkaawuntiin Jawaar Mohammed illee maxxansee jira. Paablik waan ta'eef isa jalallee deemtanii akkaawuntii fudhachuu dandeessan. Namoonni hedduun maxxansaa jiranii maaliif nama tokko qofaa miti gargaarsa karaa hedduudhaan gargaarsa deemaa jira. Karaa hedduudhaan deemaati hundi keessan kaasiin gargaartan. Kaachin gargaartan numa gargaara uummata keessan. Uummata keenyaaf dafnee dhaqqabu qabna. Seenaa badaa hojjetamu deemaa jechuudha. Seenaa Oromoo keessa dhagaamee hin beeku. Dafnee fi qabna uummata okay afaan si qabee nafa qaadee Kama anis xiqqashoo keessatti hin qaba wanta jechuu barbaade akkaawuntichi Jawaariin keenya akkasitti poostii gorsanis akka inni akkaawuntii nuti itti fayyadamuu jiru san akka isaan akka inni tahee akka isaan hubattan akkaawuntichi biraa fa'aa akka isanitti hin fakkaanne kan nuti asitti poostii godhuu jirruuf kan nuti isanii hannoo jirruuf kan Jawaar poostii godhuu jiru takka jedhee isanitti himuu fi galatooma. Thank you. Oromoon hanqina miidiyaati qaba. Oromoon baazawii naannoo Amaaraatti nama 5,010 hin geenye Aljazeera BBC aferanii achira uummata keenyaa beeleechaa jiru jarri jechuudha. Nuti hanqina miidiyaati qabna. Rabbi rakkoo kan hunda keessaa nu haa baasu. Hanqina karaa meeqaatiitu nutti dhufe. Oromoon bakka jirtanii nutummaan miidiyaa ofii tuffachuu dhabne sagalee olii taane rakkoo kana keessaa harka ol qabnee wal baafna jennee abdii qabna. Galatoomi maakiidha yaada kana kaasuudhaaf hedduu galatoomi ati intala sabaati ulfaadhu jechuun barbaada haadha koo. Yaadillee jiraadhu keeri. Akkam jirtu nageenya. Yaada fudhishi. Jirra. Shaanis yaada kiyya yaaduma na fakkaateen dubbadha. Akkaawuntiin bareeda garuu ammoo hawaasni keenya baay'een miidiyuma kanarra dhufneetuma akkana goona ni kenna akkana goona jedha malee kan kennu muraasa namaati kan hawaasa isaa gargaaru muraasa namaati kan dubbatu hundi ni gargaara jechuu miti. Garuu kun waan gara lubbuu namaatti deemaa jira waan booranni kun jechuudha. Kanaafiyyuu Arraboor jechuu osoo hin taane yookaan immoo arraboor iftaan jechuu osoo hin taane hundi keenyallee wanta nurraa eegamu. Ana akka mataa kiyyatti sooshaal miidiyaa kamirra kan dhufee qarshii sassaabamu kana waan itti hin amannee fi osoo isa keessan seenu maaliif garuu ammoo gurmaa'a. Fakkeenyaaf namoota biyya keessa jiran namni takka nama lama kan biyya keessa jiran ni beektu taanaan isaan keessatti gurmaa'a. Fakkeenyaaf nuti amma grupi maskifa wajjin gurmoonee jiran nama 20 qarshii 10,000 baasna hundi keenya namni 20 waliin gurmoonee fixannee jirra jechuudha. Qarshii 10,000 baasnee ummata sana bira nama 20 keessaa namni 5 waan sana fuudhee hawaasa sanaaf ni geessaa jechuudha. Akkanatti gurmaa'aati namoota beektan duukaa gurmaa'a. Namoota biyya keessa jiran duukaa walii bilbilaati. Namoota walitti dhiyaatan sooshaal miidiyaa nama baay'ee wal nama barsiisa. Kanaafuu namoota walitti dhiyaatan duukaa waliin guruppii takka banadha nama 20 taati nama 10 ta'a nama 5 taati guruppii takka banadhaati. Achi keessatti namni takka hawaasa keessan bakka bu'ee deemee boorana deemanii haa ilaalan. Ummata waan ummata isaanii fuudhan deemanii boorana deemanii hawaasa isaanii ilaalanii hawaasa isaanii faageessanii jechuudha. Kanaafiyyuu waan callisnee ilaallu miti. Boorana hangafa Oromooti. Booranni yeroo deemnu hannan malee bishaan namatti hin kennan hannan malee jennee dubbachuu osoo hin taane boorana gargaaruu qabna. Nuti mootummaa hin qabnu. Nu nama hin qabnu. Ofii keenya wal qabna, ofii keenya walii dirmanna. Kanaafiyyuu arraboor iftaan jechuu osoo hin taane waan sin danda'amu namoota wajjin haasayaati, namoota wajjin mammari'adhaati, namoota wajjin tokko taati, gurmaati. Sinumaafuu bareeda. Kan booranaan jalqabdan gargaarsa booranaatiin nam 20 nam 10 taatanii guruppii takka bantanii achirratti wal geessanii qarshii 10,000 isaa ta'u 5,000 isaa ta'u waan barbaadan fiddanii waan walii gootan arra boorana boora Harargee iftaan Wallagga iftaan kan akkana gootanii guruppiin sun hin diigamu cimoo taatanii deemtu jechuudha.
Kanaafiyyuu guruppii akkana jabaatee dhaabbadha keessumaa ijoollee biyya keessa jiran waliin taati anama guruppii sana keessa na duwwaatu biyya alaa jira. Hundi biyya keessa jiru warra biyya keessa jirani. Namoota akkanaa wal fufunaannadhaati akkanatti guruppii banadhaati uummata keessan hayyoolii keessan hawaasa keessan bira dhaabbadhaa malee hundi keenya asirra dhufnee dubbannee callisnee tuma deemna taanaan faayidaa takka hin qabu. Yaanni kiyya kanuma so galatoomi garuu mana kana keessaa koomiin qaba koomii dhiyeeffachuu nan danda'a. Mana kana gaafan dhufe yeroo mara koomentii barreessu mute na godhu so maali sababni isaa? Eenyu si godhe moderatora siif kan naree keeritiya. No jechuu kiyya naaf hin galle rakkoo yoo jiraatedhe. Nama mute si godhu maalittiin beekare yaa habibti tiyya warra moderatora ta'uu danda'a. Nama wallalteetu jira namni tokko beekee namoota bika biratti wallaltan asitti nama buloo godhan kuni namoota akkasiitillee moderatora kanneen hin beeku warra mute si godhu wallahi hin beeknan maaliif akkas godhanillee. Torama moderatora si kanneen jira akka mute si godhu. Uummata akka rakkoon qabu yaanni kiyya kana isinillee yaada kanarratti walii galtanii osoo wal dhaggeeffattanii itti deemtan natti tola maaliif hundi keenyallee asirraa dubbannee deemuu furmaata miti jedhee yaada keessa buunee osoo dalagne keenya maatii keenya ani Boorana deemee hin beeku Booranni maal akka inni fakkaatu hin beeku.